amma maaltu tahamere qotee bula mafdura ofasan guyyaan wajjin jirtanii halkan sinuman nu lola jedhanii ganamuma lafaa ka'anii sanqalleetti ibidda qaban kaan achi faca'anii dhakaakkee dhaqanii ibiddatti qaban asiin kataaro jedhan gandoota gammoojjii taarikaawii gandoota bebbeekamoo gammoojjii walloo yookiin dawweedha uranee salaama kan haasaa jirru waa'ee uranee gadiitii fi gaangahaa fi cise gurjoo warra jedhanii miti achimmaa warra washalee qallabdan isin achin taa'inaa jedhanii uummata roorrisaa jiran gandoota gurguddoo bakka ofii kaambii godhatanii ta'anii rammanii barumsaa amata meeqa yeroo yaadig jaarrame kan bakka san jiru namoonni beeka sanqallee gamana bahanii kataarootti ibidda qaban maaltu badere harranni afaan bantu hoo mannoonni suni hoo shaneet achi kee jira achi kee dhokatee raayi mana bakka am haasofnu kana gadi bu'anii mana barumsaa keen bulleessan mana gubuu maaltu fidere ummaticha jaalatanii shanee jibbanii jedhanii warri kaleessa cinqillaafattee mudhii qabattee footoo wajjin ka'uu turte har'a fissaaree nuu fidire fissaaree har'a kanaa ittiin nu fassartu nuu himi har'a asi geenye jechuudha amma warra afaan banuuf deebiin kun inni lolummaa loluu jira abbaa biyyaatu halkan lafaa ka'ee marsee lole eenyu samiifuu tarree abbaa lolayyuu lole inni bosona jirus inni mana jirus hundinuu ilmaa wallooti bosona kanniisa muratu hin dhaqnee baru abalufaan qabamanii rashanaman muuzarab kaarriphoo keessatti jennaani bosona sheenes kaayyoo qaba waa sheeneef du'a narratti bobbaafame hanga dhumaatti lolee ofirraa buusuu qaba jedhee sheene bosona jaalattus jibbitus wallaalaniitiin miti bosonni walloodhaa qubaan lakkaa'ama dhaqa'u sodaatan in sodaanne dhiyengadda laqa burqaa sheenu in sodaanne dhiyengadda boorkanne sheenu hayya namni makiinaa tokko nama meeqaani kan daaraa ta'e gammoojjii artummaatti guyyaa lama dura woboo nama sagalii walii dhufe nama sagal bas karaa irratti eeganii maddii ta'anii waggaa isaan darban akkasumatti ilaalanii yeroo qawween bakka lamaatti dhukka'e qawwee gatanii fiigan meeshaa qabatanii hunda dhiisanii fiigan hin qalamneeni namoota nama loluun miti gize malliyyuu haayiliin nama loluun dhufne hin lolan nama wanni isaan dhufaniif ummata roorrisuu makalaakayaan hanga barbaaderraa qaleera warra dubbatu afaan banu hunda afaan isaa cufameera warri nama lolu hundi ajjeefameera amma waqtiin isin kirriitti hiitanii deemaa jedhameeni dhufan malee loluun dhufne takkaa bosona sheenanii lolaniin beekan nama takka madeessaniin beekan warra bosona jiru kanarra inni mana jiru dhume inni mana jiru kaan hidhamu inni kaan maal jedhu har'a ganama dhukaasa eda walitti banameen ummanni qa'eerraa baqatee ture wanni dhiisee ijoollee fi waan qabu qabatee baqate ganama mi'a guurranna jedhanii dhaqnaan haadha araasiidhaa mucaa ganda biraa geessee meeshaa shiidhaa manaa guurratuu dhaqxe achuma qaban sa'a 24 keessatti mucaanis du'uun ni mala haadholee jaartolee jechuudha asi geenye karaan biraa karaan ofirraa loluu malee karaan biraa hin jiru jarri kuni afaan qawwee malee osoo dhiira tahanii aggaa halkan lolaman bakka qawween irraa dhukkeessan galgala deemanii lolan yookiin akka dhiiraa dhaqanii bakkuma isaan jiranitti lolan ol garagalanii mana ummataa gubuun jarri kun asii midhaan nyaatota hinna jarri kun asii afaaniin kana jedhama malee istirateejiin godhameeru gammoojjii walloodhaa gammoojjii affaritti dhaatu kana naannoo affaarirraa kiiloomeetira hammam qullaa godhanii
Gaafa xiqqoo turan ammoo kana fariitti jedhanii naannoo biraatti kennuudha. Inni itti aanu immoo warra gammoojjii warra nama lolu warra biyya qafraatii fi warra yaadisaadhaa gadi namaan jenne kana cabsinee sabaddaa boodatti deebina. Inni garii nama magaalaati nama qabeenyaa fi waan biraatiin goyyomsamuu danda'u. Inni kaan ammoo qabeenya kan keessirraa barbadeessinee sodaachifnee eenyummaa jijjiiruu dandeenya. Warri irraa jijjiiruun hin danda'amne warra baadiyyaadhaa qawwee baatee deemu kana. Hartummaan maal godhe deengatti kottaa loluu deemtani jedhaniin abalu ati bajaajii qabda abalu buchulleen ganda kee deemte atis bajaajii qabda bajaajii kan kennu dura ofiisitu karaa biyya qaba. Aboo bajaajiitii halkanii guyyaa eeleetiin kan biyya namaatii as fidee dhufe afaan qawwee akkamittiin qabee dhaqanii dhaqxa'ee sharee hufee utturte maaliif feene ummata dura buusanii dura abbaa biyyaatiin kottuutii lola lolii jedhanii abbaan biyyaa hartummaan qawwee qadri qabu ni beektu hundi qottoo fi haamtuu fudhatee deemee shaneen bosona jiru haamtuu fi qottoodhaan lolamaa jennaan akkam dheengadda meeshaa hiikkadhaa jettanii makalaakayaan keessan dhufe nurraa guuree deeme isin lammaffa dhuftan amma nuyi qawwee isaa fuunaa jedhanii miskiina qawween irraa guurrame namni dili kun silaa qawwee lama qabdanii akkamitti haamtuu fi qottoon dhuftan jennaan hin qabnure. Sigale sanitti kan jiran isuma Oromiyaa keessa jiramu sani amma qa'ee Oromoodhaa hunda ibiddatti qabanii qa'ee irraa baasuu achi booda ofuu qa'ee sanitti nagaa dhaabsifna jedhanii warra biyya biraa fuudhanii achitti qubachiisuudha. Inni walloo kun bakka san qubachiisuun isin mijjatu walaakin ummaticha beelessuudhaan daaraa godhanii jilbiiffachiisuudhaaf akka inni biyyaa bahu dhiirrikka baqatu dubartiin akka lallaaftee dhaluu dhiiftu inni barbaadameeru isa kana. Walaakin ummanni walloo kanaaf gadi jedheen beeku. Namoota akka taarikitti har'attiin dhaaddaman akka Xalahaa Jaafar fa'a. Situ nu ficcisiisa jedhanii itti ka'u turan gantoonni har'aa akkana jedhan kun. Situ nu ficcisiisee asiyoota kana. Osoo loluu dhabdee akkuma warra kaanii nuti nuti Itoophiyaawidha jennee jiraanne nagahaan jiraanna turre kinoo abaluu faan isaan goon itti kenname abaluu faan isa baalabbaat godhamanii warri gaafsan baalabbaat godhamanii eenyu jedhan malikuma warra walloo irraa jalqabe Muhammad Ali irraa jalqabe maal tahan Raas Miikaa'ilii fi wanni tahan jechuudha. Miikaa'ilitti jijjiirratan maqaa wajjin jijjiirratu hin qabu jedheeti Xalahaa Jaafar kan reebe hanga xixiqqaa isaanii. Har'a sanuma jedhamu jira warra bosona jiruun maltiin uduu bosona sheenuu dhabdanii raatanii har'a nagaa jabdan tura warri harka kennan hin dhumne hin fixamne kaan hidhaa basabasuun jiru isaan kun maa nagaa ta'uu dhabarre laa warra hafe jiraa isaan kun dhumuu jiran akkanuma jedha ammas osoo bakkuma dhaqanii harkatti kennan immoo kalaas finnee eeganaa shi qawween nama loltu finnee amma yeroon addaraaja'uudhaa dhufee siin jaan maal gootaa hire warra hidhate sitti fuudhu amma yeroon addaraaja'uudhaa dhufee addaraaja'uun isaanii akkamii warra ani warra emmiyyeetti jedhe emmiyyeen ol kaafamaa warri kaan ammoo gantuu biyyaa jedhama achi jammara dubbiin siniif galeen sun immoo hin mijjatu yeroo ammaa kana keessatti namni hundinuu wal barate maal jedhe hundinuu barateera akkanaaf akkana wal jedhamu jiru. Biyya kamirrattuu mootummaa fi qaamni hidhate gizee mo'annoo biyya kamirrattuu qaamni hidhate yeroo lolu qaamuma hidhate lolamoo ol garagalee ganda qotee bulaadhaa guba. Qa'een har'a gubatu jiru kuni qa'ee kanarraa namisaa lolan jiru. Qa'ee kanarraa miika lolaman. Bakka inni nama lolu bakka jiru biyya kana. Guyyaan sadi gahaan uummata qotee bulaa of dura oofanii asii jiranii dhaqaa lola. Ganda bosona kinnoo achi kan jira yoo jiraatanis malee ganda keenya hin jiranii jennaan nuyi achi karaan beeknu isintu dhaquu qabaa jedhanii abbaa biyyaatiin. Bakka isaan jedhan kana yookiin ilmaan isaaniitu qalamuu baqattee dhaqe. Yookiin abboota isaanii dhaqee eenyummaa jedheeti abbaan biyyaa achirra waloore ati mootummaa ofiin jettee baajetiin meeqasii maddabamee dhaqxe. Dhuftee maaliif hin lolareeti? Sitti loluu qaba.
Wallo wanni beekuu qabnu inni ofirraa lolu mirga isaati akkuma warri kaan gabreessuu mirga qabna jedhee dhufe. Tokko lama wanni beekuu qabdan namni lafarraa lolu jiraatuu dhabus wanni jarri deemuu jiruuf dubbiin dubbii warra loluu fi warra loluu dhiisuuti miti. Dubbiin dubbii malaan si balleessuuti. Warri lolu seenaa isaa dalagatee darba warri har'a isaanii wajjin qirixii qabatee footoo ka'u boru eessa qaqqaba. Boru seenaan kan kee warra gaafa abalufaan ajjeefaman abalufaan fannifaman abalufaan ajjeefaman gaafa kamuun jira warra. Gaafa seenaa gaafa sanammee faan fannifamanis maltimad dura dhaabbatee uleetti hirkatee dhaabbatu jira gaaf sanis. Shilingii fi xagaraa shilingii fi birrii wanni dhanaa kennaniidhaaf. Gaafa san jimaa hun barre namni gaafa maltiin guuteera waqtiin hunda. Ummanni keenya wanni beekuu qabu yoo wanni biraa dhabame qaamni har'a biyya kanarra jiru qaama ummata kana balleessuudha. Qaama ummata kana balleessuu deemu tahuu beekuu qabda. Seenaa keessatti dhaggeeffadha. Seenaa keessatti namni tokko ajjeefamaa qalamaatii kolfuu fi lakki akkanatti hin jira humnan dhabe malee jedhu wal adda. Guyyaan kun ni darba. Guyyaan kun ni darba. Nin darba nami see hin jiru. Haile Sillaasee fi Minilikiihu. Haile Sillaasee namata meeqa gaafa bushu? Gaafa akka abbaa tokkootti Itoophiyaa guutuu akka gabrawwan isaatti gurra qabee akka barbaade godhu kunuun darba nami see hin jiru. Aggaanne du'e kan biraa darba ilma isaa dhaalaa kun keenya kan biraa jedhamu ture jechuudha. Haalamni gaafa paarlaamaan bulu. Rabbiin ni danda'amu akkam? Haile Sillaasee ummata akkasitti dalage san Haile Sillaasee kan ofii baqatuu deemu kan ofii gaafa xaaliyaan dasee shi'anta jedhaniin Harariin baafatee Jabuutiidhaan Ingiliz deemetu Hararitti Lijiyyaasoo hojjeesee darbe. Jiruudhaan xinnaate amata shan booda deebi'e. Nama inni amanetu harka duubatti hidhee akkuma inni miskiina godhu ture san harka duubatti hidhee daaraasa godhee shinti beetii alata dabarse. إذا كان إني أضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين إني أنسو ظالما في ظالمني وفوالله وفما ربي جبسا كتجبسو سبيك حرس يا إسر رمتي كان جهوك أبدا حرس دوب الديمو في أبتني والآلتومتي والآلتومتي دبينجو أبلو لولي جنان أن نجاهد أبي أبلو مال جدنا مالتي لأن كانوا نجفتنا wanni nurra gahaa jiru wanni hamma ummata keenya sabbaran jiru barana waan irra gahaa jiru wanni gaafa ummanni kun biyya kana dhufin jalqaba waan kan gaafa ummanni kaabaa kun biyya kana dhufin jalqaba ati asii yoo deemuu dhabde akkasi asii asiin tanoo bahuu dhabde akkasi qawweetu sirraa fuudhama maali sirraa fuudhama jedhanii kaan achi deemee si buuteen dhabame har'a jammaran ammoo kan biraa manarra deemanii gaafa qawwee fuudhan ana harxummaa ana eessa baatee irratti maal dalagan Jila dhumuugaan kan daaraa ta'ee manaa fi qabeenya isaarra gubate akkasumatti sin jedhee dhiise. Hartummaa hanga diingaddaa kana keessa deemanii uleedhaan nama maal gochaa turan. Liyyuu hailiin isuma kalee beekumsanii bara. Suma ijoolleen horii tiksitu kululfattee harka qullaa baqatuu naa wayya jedhee qawwee baloo keessa ta'ee baqatuu tursanii bara. Sobrii kanaa olii jira. Ofirraa lolee sarara uummanni. Kana kunuu waa hin finneef. Hangana sin jedhu uumaan finneef. Kanaaf mana har'a gubatuu jiru abbaan yoo barbaade gallaba dhaqee abbaa gubajjeessuu mirga qaba. Ati mootummaa jettee egaa nama jeeftu inninis mirga qaba. Har'a warri mani jalaa gubate yoo guyyaa mijjateef yoo halkan mijjateef daaraas godhuu mirga qaba. Afaan hin banii atis sodaatte adabaan taa'e. Inninis loluu ofirraa mirga qaba. Hammanuma dubbiin wanni beekuu qabdan yeroo maalloon moohee keessatti jalqabuma duraa Itoophiyaamti jedhamtu tuni eega gaafa lafa Oromoo irratti ijaarramtirraa qabee gantoota Oromootiin kan jiraatte. Gantootuma Oromooti yeroo Minilik tahee yeroo kaan tahee Minilik mataan isaadhaa gantoota Oromootti hirkateeti Oromoo irratti mootummaa ijaarrate. Jeneraalonni isaadhaa 12 bira gaafa lola Adawaadhaa har'attiin sirban kana gara 10 kan tahan Oromoodha. Gantoota Oromooti gantoota
gantoota Oromooti jaalattis jibbitanis mootummaa san kan dhaabeef. Maal lafa kana gaafii kana ta'u gaafatu turan. Akkamitti jeneraalota hammanaa kana keessa walakkaa oli yookiin nama lama moo sadi malee hundinuu Oromoo baaga tahanii akkamitti aanusii irratti aanolee irratti harki kutame harmi kutamere Oromoo of tahuu fi Oromoo uummata isaati yaadu duu tahee himma silaa Finfinnee irratti dhufee namni gosa biraasi godha. Gantuudha malee. Gantuun sijjeessan malee. Har'a seenaa keessatti gaafni Oromoon qalame jumlaan ajjeefame ga'eerraa buqqifame Wallaggaa fi Walloo keessumaa keessa gaafa maqaadhaaf seenaa keessatti Oromootu biyya bushaa gaafa afaaniin jedhamedha. Isiniif galee afaaniin ani Oromoodha jechuu miti. Ummata Oromooti yaaduun gantoota Oromooti kan irra simiidhu diqaalaas keessaa dhalate gizee maa kan simiidhu. Baaragaaraa saalaalaa beekturra. Dubbiin asiin nu geesse wanni har'a tahamaa jiru dawwee irratti dheengadda kanuma godhuu deeman. Ganda lama moo kana guban gammoojjii. Har'a garuu gandoota seena qabeessa gurguddoo ganda eenyu fa'aas hin jedha. Kataaroo fi Sanqallee dhakaakkee bakka jedhamu. Wanni tokko inni gariis wanni hin galiniif jiratu ni galaafamma. Eenyu dandeessa jennaan galeeni haadha manaa saadhaatu mee qabeera. Eenyu dandeessa jennaan yoo inni kaan bakka biraatti lolee ol gara galanii mana qotee bulaa gubu. Okay, har'a ganda sagadi jiru gubanii bakka sanitti ganda kamtu hafe amma Salaamaa fi Karoorettidha. Kalaas Wallagaa gadii waan Dudubee gadii fixan akkas taanaan maaltu hafere inuma sinii dhufa siniifis warra olaantaniis nu hin hafnas siina. Kanaafuu wal wajjin dhaabbatuun dirqama. Wal wajjin dhaabbatanii qolatuun dirqama bakka jirtan hundaa warra liyyuu haylii harkisee deemu kana wanni isaan lafatamee ture ammaan dura kaabinee wal guurtee gosuma ofii keessaa nama walii qabdee goyyomsitee kaanis wallaalaan kaanis maallaqaan bitamee amma dubbiin ifa galeera. Dubbiin ifa galeera amma. Siniif galee? Nama hidhatee wal jaaree bosona jiru loluuf ol garagalanii ganda uummataa gubuun namni ani mootummaadha jedhu dhaggeeffadhaa bara. Warra kaaniif hin jedhe namoonni beeka liyyuu hayliin akka mana gubu akka uummata Walloo buqqisuuf dhufe namoonni beeka warra osoo beekuu wallaaletu jira warra naannoo biraarraa afaan banu fa'a shanee guban warra jedhu shaneetu gube moo shanee gube jedhu jiran tokko waan achitti jechuu baran abbootii gadaa ajjeesanii ganaan reeffi isaanii dula afaan ka'in kominikeeshiniin Oromiyaadhaa dafee shaneeta ajjeese kanuma har'a amanuu jiran kan akkana jechuu waan bartanii fi suuraa biyya Ahmad irratti hidhattee shaneetu gube mana Maalo ija qabatee ture biyyiin eegaa manni gubamu. Waa takka godhuu kan dandeenye biyya kan isa hidhatee bosona jiru. Isa hidhatee bosona jiru lolla jedhanii uummatatti gaffaanii dadhabanii jennaan uummataan nu eegaa jedhaniini mana barumsaa keessa bulan kaleessa. Guyyaa bosona deemna jedhanii afaan bosonaarra taa'anii iyyaa oolanii garagalanii mana barumsaatti gadachaa. Galgalaa warri garaan bishaate itti dhaqan gaafa akka mana barumsaa jiran sanitti. Inni olii gadi hin dirmatu lafatti karaatti eeganii daaraana godhan jedhee sodaata. Inni gadi ol hin dirmatu gadi maaltu jira silaafu. Achitti albahaa bultee subiiggaa lafi ifee fi nagahaan hoffolle jechuu beekte ishiin hoffolte mana uummataatti ibidda qabu jammarte. Asiin darbanii achiin darbanii mana uummata meeqatti ibidda qaban. Guyyaa tokkotti gandoota sadan mana ganda sadii jennu ganda kamiin fakkaatee mana lama sadii kasseen. Gandoota gammoojjii gurguddoo tikfatee bulaa fi qotee bulaa beekamoo. Inni itti aanu hoo maal isa jedhudha. Manni citaadha ni gubata boruu jaarrata warri Walloodhaa bareera. Beekamaadha bakka daasii jalas ni ta'an. Abaddan biyyaa bahanii baqatanii magaalaa galanii magaalaa qarqara akka
Wallaggaa nama buqqa'e maallee nama buqqa'e. Dhugaa amma nu bira hin geenye ciisee dheen gogaa nyaatu jira. Gogaa fi siisarra mi'aawu isatu beeka. Ilaaluu jira dura gogaa si aladha dhugaa. Garuu walloon hin baqatu. Walloon biyyaan baqatu. Sanqalleen gubatee daasima jaarratama achumatti. Muka jalas ni taa'ama. Har'a garuu uummanni nagahaa miidhamaa jira. Dhukaasa edaa ummanni ijoollee qabatee ol deemee galgala ijoollee fi waan qaban olitti dhiisanii ganama meeshaa keenya achi guurrannaa mana gubuu arganii ennaa meeshaa guurrannee yeroo dhufan. Warra mana gubatu keessaa meeshaa baafanna jedhe bakkumatti qaban. Gariin ijoolleen yaalaa gubatti jedhee ganda biraa geessee dhufe ja'alee araasii ka'a. Achumatti guuran nama takkaa lama miti namni guurramee har'a walitti qabameera. Fedhan gubaman kanatti ol naqanii wanni godhame hin beekamu. Kanaafuu warri walloodhaa wanni beekuu qabdan borus har'as wanni beekuu qabdan wanni nurratti hamuu jiru har'a cabaniiranii gaafa caban cabsina jedhaniiti kan deemamuu jiru. Hoddu duubatti millatina. Warra jinni jaan kee maalee jedhee itti gaafatamaan keenya qawwee fuudhamee nu deebisuuf jenna waan akkasiitiin ofirraa dhaaba. Siniif galee shanee akkas goone awwal marra jalqaba gaafa qawwee banan affarirraan ol sheenanii gaafa dawwee bu'u sodaatanii taa'anii boodarra gara booraa dhufan gaafa san namoonni muraasni nama hanga ta'e woboorraa uummata dhume dhiisa. Qaama hidhatee bosona jiru kanarraa nama lama sadiin caalu namni gaafa san wareegame jedhan fuulatti waa wal lolanii. Gaafa sanirraa qabee lolli gudiin baname jedhamu kuni nama tokko. Sila warri bosona jiru kuni warruma wallooti fira qaba nama qaba beektan atis beektan hundinuu beektan nama bosona jiru. Bosonnis akka durii dhokatanii jarraa dhokatanii taa'anuu miti jechuudha. Ganduma kee yaa'aniituma isa dubbii olii gadi cafaqanii gammoojjii kana kabachiisaniituma ta'aniira. Ilaa ammaa sabasa takka jala gad darbanii loluu sodaatanii ganduma ormaa asuma gubuura buutanii loluu qabdanii. Eessa buunee lolla achi buutanii loluu qabdanii. Heeboo jarri sana barii fi bareenii fi dishkaa qaba. Nuti gabareen qawwee xiyyi 17 qabduun eessa deemnee lolla yaa kee ofuma dhaqaa lolaa malee. Nuyi karaan beeknu gaachidha inni karaa wallaalla. Wallaahi akkanuma nuun jedhan jedhan. Nuyi karaan beeknu sintu dura bu'ee loluu qaba nuun jedhan. Karaa barbaachisaa bosona bu'uudha bosonni bosona. Ati mootummaadha. Makiinaa kee asit dhaabdee miilaan deemtee loltee dhuftee asumaan galtaa nuyi maal jennaan karaan beeknu nuti. Siniif galee? Nuti karaan beeknu. Waan argatan keessa as keessatti yeroo uummanni keenya baay'inaan kan dalgoo hidhatu bosonatti sheenna jedhee bosona qarqara deemu warri bosona jiru sun warra qawwee dalgoo hidhate kanatti qawwee hin dha'uu jedhan. Kana keessa argatanii kana duuba deemuudhaaf isaan. Tayyee faayidaan ati fiddu maali? Baaga gaafa isaan qabattee deemte qawwee sitti hin dhaabne. Moofi afaan nagaa albanii qawwee natti kennaniif. Ahun buusa dawwee tuuta uranee salaamaa sanqallee uranee sanqallee fi kataaroo gama duubaatiin gara boorganaatiin ammoo dhakaakkee ganda sadan kanatti ibidda qaban ganamumaan lafaa kaanii. Uummata akka malee maali rakkoon jennaan qawween eda nu lolame isinumatu nu lole guyyaan wajjin ooltanii halkan nu loluu jirtanii. Nuhi miti sinumatu nu lole sanqallee kaambiitti marsamanii eda waan tahan isaan beeka. Subigaa lafi bari'eef lafaa kaanii nama isaan lole loluu deemuu bakka isaan lolee ni beekanii dhiisanii oluma gara galanii numa ol mana ganda gubuu jammaran. Diina maal gochuu akka dhufan ni beekna. Kanumaaf dhufani. Haa gubani. Diinaa fi fira addaan baradhu.
isa bitamtoonni kaabineedhaa ummata kana biyya fichisiise warra bosona jiru kana biyya fichisiise yaani dhufanii dhumuu qabanii isa jechuu silaa isaan wajanii isuma mana jiru meeqa fixanii isa maqaadhaa bosona baqate immoo gaafachi deebi'e akkam isa kan nyaaniin sheekolee imaama masgiida keessaa harkisanii booji'amaa shaneeti kan jedhaniin isaan kana akkam godhan taharee isaan maqaan isaanii beekamu bosonatti baqatan qawwee keenyan kenninu jedhan akkamtu godha maree akkam akka godhan feete yaani dhufanii dhumuu qabdanii dhuftanii dhumuu qabdanii isin akkaasin dhumtamni nagaan jiraanna ati nagaan hin jiraattu abadan gaafa ati nam lafatti kufe ta'uu si beekan miilaan sirra deemaniiti dubartii hankee bira ol sheenanii bulan miilaan sirra deemanii akkuma ammaan dura baran abaluu akiraariidha dubartiin isaa mataatti kuftaa uffatte ofirraa haayi isa kanaan ati maalloo godhadhu isa kanaan kottuu sirbi isa kanaan akkana jedhe xiqqoodhaan kirrii hidhadhu siin jechuu jalqaban jedhameera kuni raayyaarraa hanga marsaa hanga dasee hanga eessa akkanumatti kan har'a nuti abaluun feenu nuti beeta amaaraadha nuti hatama keenya eenyummaan keenya warra jedhu jiru kan maal amantaanis yoo ta'e kanaafuu wanni beekuu qabnu bakka jirtanii ofirraa qolatuun adda jaratti wanni jiru dheengadda hartummaa guban har'a daawwee ganda sadi guban itti deemanii gubuma kan gubu waraana makiinaan deemee liyyuu hayliin lafuma bu'eetuma kibriitima manumatti qabu. Ere nuti shaneen miti nuti ummata nagayaati qotatee bulaa zimje halkan sin ummata shanee. Kuni karoorfamee bu'e malee waan akkanni lolamanii jennaan illola aggaa lolaman nama isaa lole lola mootummaa mi namni isaa lole maaliif isaan biraa mallata maaliif dhaqan dachiti hin buufne ka nama isaa lole maa balleessuu hin dandeenye shanee balleessinaaf dhaqanimi kanaaf hin dhaqne maqaa kana godhannee nuti hojimti isaanii kanuma loluumi gaafuma dura dhufassan ummata kana warra nama lolu kana hin tuqne bosona rumaa goranii ummatuma nagahaa hidhanii ajjeesuu jalqaban harrasan wajjiran amma namni isaa lolu dhabamna mana gubuu jalqaban ummaticha keessaan ba'a inni suni wal ijaaree bosona jira asiin tanaan dhufee lolee deema asiin tanaan dhufee lola waggaa inni lolu dhufee baqatan isaa yoo baqatuu dadhaban bakka jiranitti rippisan hanga inni du'ee inni ofvolutti inni riphee lolaati arbaa shiriin sa'aa guyyaa sadi sin lolu bakka lolee bakka sasii gadhiisa isaan nama bakka sanii dhalate bakka biraatti si argan ajjeesu mana gubuu kanumaan jiranii jechuudha. Kanaafuu uummanni bal'aan dhaabbatee jara kana ofirraa buqqisuu qaba. Gaafa sanii kan gadhiisanii deeman. Keessumaa keessa aanaa Arxumaa Fursee fi Dawween lafaa ol ka'ee uummata kana akka uummataatti ifatti aduu guyyaa ofirraa loluu qaba. Ofirraa akka dhiiraatti ka'ee loluu qaba hundinuu. Akkuma ammaan dura ofirraa loletti yoon taane haate saafuuf hin jirtu abadan inni har'a gubate borusin gubata inni har'a hafe borusin gubata hin jirtu abadan wanni deemamuu jiruufis kana nagahaa dhaabnaa mootummaa nagahaa dhaabnaa warri faannoo hidhate kun haayikaay Ano ini ketua ini, hida jizu kabna. Kalesa karra jaba diengadda cuwale male diengadda karra jaba bakka jedhamu gammoojjii Arxumaa gubani bosona sheenuu yeroo jalqabanii warri bosonaa qawwee itti dha'ee isaan battansiisu achumaa baqatanii gara galanii mana qotee bulaa guban si gaafatuuf hin baana Heydar Hussein har'a ganda gammoojjii Oromoo Salaamaa ganda sadi guban gammoojjii ga jennu ganda miila jala jechuu malee ganduma gurguddaa qotee bulaadhaa qonna jedduu jiru jechuudha. Sangallee nakaakkee fi kataara guban mani citaa beektu gaa tokko qaban walumaan qabataa isaan lama sadii keessatti qaban duruu wal qabsiisee gubata kanatti jiran. Dawwee keessuma keessa dawwee miila jala Arxumaa akkuma kana buqqisanii warri jiillee durumaanuu rakkoo meeqa walirraa lafa walirraa qaban kaan magaalaatti ijaarrattee affaarii rakkoo akkasii jiru kana laficha kan abbaan biyyarraa baqate godhanii warra olaanu immoo eenyummaa jijjiiruudhaan namicha waan barbaadan gochuudhaan
itti jiran kana karam hundaan itti jiran. Ummanni lafaa ga'ee egaa manni isaadhaa ibidditti qabame loluudha qaba halas. Wanni kanaan gadi jetteef wanni dhufu hin jiru. Ajjeefame bakki maqaa dha'u jiru kun bakka baranaa namni itti makalaakayaan irra dhaabbatee abbaa biyyaa abbaa barbaade rashanee janaazaa bakka tokko walitti qabee qabri dhowwee ummanni achitti dhumaa beesan. Dhaqanii har'alee liyyuu hayiliin kaambii achuma ijaarratan. Kaambii yoom hojii dhabanii kaambii ijaarratan mana barumsaa galan. Barumsi biyyoo nyaata jechuudha. Barumsa ittaati maaltu barata? Mana barumsaatti galan. Mana barumsaa amata meeqa juuntaan isaan jedhan kuni wayyaaneen isaan jedhan tuni gaafa isaan dhufani kan mani barumsaa dawweetti mul'ate. Mana barumsaa wanni jedhamu hin jiru. Dhugaa jirtu walitti himna. Mana barumsaa dawweetti gaafa abaacaa jennee baratuu jalqabnu ani baran fakkeenya mana barumsaa umrii har'a kana jiru yoo maqaa dhoofnu manoonni kun hundi abaacaadhaa jette ijoolleen baadiyyaa ijoolleen dawweedhaa ijoolleen harxuma walloo hundi gaafama juuntaan isaan jedhan tun jirtu ture. Har'a garuu guyyaan isaanii biltsiginnaa badhaadhina isaan jedhaniin mani barumsaa kaambii mootummaati. Mani barumsaa kaambii waraanaati. Ofii waa'ee guddina haasawu. Abiy Ahmad barana sharikaa meeqa eebbise? Kubbaaniyaa lama akka Itoophiyaatti tokkoffaadha eegana alaa zayitiin binnu jedhame zayitii gurguddaa lama barana eebbifame keessa Gojjaamii fi Gondor ture. Zayitii isaanii magaazinitti ol guurratanii leetirii takka 900 biti. Ishee abbaa leetirii 3 ishii wuduutti godhatan san immoo 3,000 biraan biti siin jedhan. Badhaadhumni isaanii kana nuuf fide. Ini boleh? Kanatti jirra walloon kana quba qabaadha. Ilma walloodha akka dhumaa jiran beekadha. Dhumaatii irra darbee har'a dubartii fi ijoollee irratti akka manni gubatuu jiru mana tokko mee lama mee waan beeku qabdan. Walumatti aansee ganda gurguddaa sadi. Ganda gurguddaa sadi. Guyyaan tokkotti guyyaan lama dura harxummaa akkuma kana godhan. Osoo bakka kanatti lolli tahame osoo bakka kanatti guyyaa lolli ganda kana keessatti tahame lola keessatti mani qabatee jedhama ture. Takkaa isaan aggaa isaanii lolla jedhanii deeman malee uummati bosonaa kunis lolle isaan amma yeroo amma keessa yeroo kana keessatti. Dhaqanii qarqara bosonaatti kaambii godhatan gaamma. Achi gadi bu'anii mana barumsaa kasan qalleedhaatti ta'aniiti achi gaditti bakka isaan gondurii godhatanii turanii godhatan. Halkan ganda keessa yaa'anii namni karaa gadi bahee addunyaa ofii ol naqatu hin dhabe. Isa kanarra qawwee kaa'u, isa kana qabanii tumu, isa kana qabanii qaxaqatu, maal godhan abboo mataa hartumaa gadda. Isa kana akkana godhu. Hadhaa'ee namni kaalaas cafaqan ofirraa halkan. Sasirraa cafa gadi barbaadi. Ooluma gara galanii warruma kaleessa wajjin oolletu nu lolee jedhanii jedhan. Isunuman nu lolee. Kaambii kana gaasitti lafa tottoshannu abbaan nu eegaa isin hin jenne isunuman nu lolee gandum keessa kana gubatuu qaba. Kanaaf uummanni beekaa mee xiqqoo mallee akkuma gubataa jirtanillee beekaa. Gandi kii isa saasiniin jedhan hin dhagahina. Maalloo jedhe kinoo kaan naannoo biraa taa'eeti shaneetu gube nuun jedha jechuudha. Shaneetu gube. Akkana jedhamu bareedeera. Abadan isaanuu hin jenne kana. Shaneetu gubee liyyuu hayileen achi jiruu hin jenne. Gubatuu qabdanii sin shaneedha jedhan. Akkana warra sin jedhu hin dhageeffatinaadha. Haqiiqaa jiru bara. Sodaatuu waan biraati. Lakki ani humaan taane jedhanii immoo ofitti amanuu waan biraati. Aggaa tokko bu'u aggaa tokko wanni jedhu kaan kolfuun waan biraati. Ummati walloodhaa qaama tokko ka'ee ummata kanaa yookiin qaama badiidhaa dhufe kana
ofirraa kaasuun dirqama yoon taane isaanitti fufaniiranii amma warra gammoojjii gubaa jiranii baddaas ni bahan. Maaltu isaan dhowwaa? Kalaas arganii bar. Dawween barisuma kaleessaa sanii nama lama nama sadi karaa irratti waa godhaniif kan gandi lagni waliin yaa'ee hanga arxummaan keessaa waammatee dhukka irraa kaasee isaan sami urjii isaan lakkaa'usisee guyyaan sadi booda makalaakayaan dhufee isaan baase. Har'aggaa ganda sadi walitti aansanii biddatti qaban namni tanan jedhiniin ta'uu argan boru maal akka godhan gammatuu dandeessan isinuu. Jaalattanis jibbitanis waa'ee buchullee fi warri kaan warri wanta kan beekne haasa'u dhiiftanii warra lolu warra qawwee saadhaa kennuu didee afamuus qabee hudduutti kennuu didee hudduu ishii qabatee afamuus garagalchee waliin dhaabbatuun dirqama keessani. Yoo kanan taane meeshaan sirraa hiikama dhageeffadhu. Amma warra of dura oofan akka ra'eetti of dura oofan kana meeshaa qabdan miti ati. Waraqaa qaban jenne abboonni meeshaa kiyya maalii godha hayyuu waraqaa fuudhi gurgurattee taa'i. Dhageeffadha. Yoo waraqicha dhaqeetti kenne qawween isaa harumarraa qabee seera qabeessummaan dhabamuuf deema. Hayyuun atis qawwee qabdanii ka'aatii liyyuu haayilii dura deema. Sintu karaa beeka. Akkamitti namni kaanis qawwee sirraa fuudhamaadhaan. Kaanis akkana si goonaadhaan. Kanaas kana booda immoo gandi keessaniin gubamaa. Akkanaan ka sodaachisu jiran amma afaanumaa baasanii buchulloonni liqaan bariin ganda akka abaluuf ajjeefamuu feetanii nuyi jecha ooltanii bar gara siniin jenne yoo deemuu dhabda wanni kaleessaa sun hin dhufa. Wanni kaleessaa sun hin qalamtanii jechuudhaan ajjeefamtanii. Amma immoo borurraa qabee warri gandaa baluu yoo kana deemuu dhabdan ganda maqaatti baasanii warri gandaa baluu yoo kana deemuu dhabdan karaan keessan karam warra gandaa baluuti akkana jedhaniiti uummata kan sodaachuu jalqaban. Jaalatus jibbitus akkanuma dumasiin jedhamuuti walloon eessarraa qabee hanga dabuu walloo har'a kami walloo kamisee jennu kanatti kan deebine akkanuma duma jedhaniiti. Sinitti himee barrammee zarraaffaan gaafa fannifaman xalahaa jaafarfaan gaafa jihaada lolan akkanuma jedhamuuni ture. Seenaan isaanii rimminyaatu har'a ilaa nuyi har'a dhageenye ijoollee keenya darba akkasumatti ta'a. Maltii nama abalu faatu ture jedha maqaa fidaamee gaafa faan zararaman yookiin fannifaman. Gaafa xalahaa jaafar lolu eenyu faatu atee minilikii ajji lolu ture gootii gaafa san asiyoonni jedhuun har'a goota kan jedhamee kaabinee fi maltii minishaadha abalu goota. Bircaatiyootti kennan bari ishiin maaliyyuun gooti jedhaniin kana maqaan isaanii gaafa isaan qabaramirraa torbaan hin caalu. Jaalattus jibbitus. Gaafa yaadigis gaafa mangistuutis warri ofirraa lole warri ganda ofiirratti qopha. Ganduma ofiirratti qawwee dhahee kufee kuffisee chuma du'ee maqaa qaba laga ofii keessatti. Abalufaan abaluu dhiira ofiirraa ni lola hamma gulbatatti fuuteetuma irraa hantee du'utti jedhama. Alal aqalli warra baqatu miti warra dika ofiirratti du'uudha. Alal aqalli warra du'ee dhahee nama ajjeesee du'ee nama ajjeesu malee warra bitamee harka kennee amantaa fi eenyummaa jijjiirratu miti jedhee maqaasaa barreessee darbe. Wanni har'a deemamuu jiru isa kana. Isa kana akka dhiiraatti dhaabbatanii ofirraa loluun dirqama. Mani gubamus qabeenyi fudhatamus fuudhanii kara'eetti gorra'uu hin dandeenye isa bosona isheen. Dhugaa jirtu walitti himtu. Eega gaafa lolli kun uummata walloo irratti banameeti Tigreen deebiteeti namoota bosonatti baqatan nama laman qabanne harka. Nama laman ajjeefne. Jaalattanis jibbitanis. Ahmadni kijiba yoo ta'e warri bosonatti baqate hundinuu warra wallooti. Hundi isaanii warra wallooti. Ani hin beeku keessummaan isaan bira yoo dhufe hin beeku. Bilbilaa gaafadhaa firri isaanii hundinuu na laaluurtana. Bilbilaa gaafadhaa eenyu faa sanirraa horaa eegame gaafa dheengadda lolaa gaafa nama makiinaa tokko daaraa tahee kaleessa wartummaatti har'a dawweetti eeda lola tahamaa jiru kana guutumarratti baatees jira. Mee woboo nama hammamtu dhumee jedhani. Nama 600 Sheekh Abdallatiifaa keessatti lakkaatanii ijoollee kamiseetii fi dubartii qaban san yoo ta'e isa san manaa guuranii isa qalanis manaa guuranii isaan biratti inni bosona sheenes inni mana jirus Oromoo walloo hanga ta'etti tokkuma. Inni bosona jiru jabaadha hin barbaadama sahii raqma waahidi inni mana jiru immoo laafaadha isa kana yoo finne inni mana jiru guutuun dhaqee jabaatti makamaa jedhanii itti sadhiisuuran malee duunni sun ichi dhabame hojiin itti aanu hojii Itoophiyummaati. Itoophiyummaa irratti ijaarraas hin jiran. Itoophiyummaan awwala haajaa Oromoo isa jettu dhiisi lammaffaa uffata aadaatii fi jinnijaan keessa jettu dhiisi waan sana ajaa'iba. Warri amata har'aa dura amata lama har'aa dura
shaneetu ummata keenya akkana godhe nuti ummataaf akkana goone meeboo warra timte amma birri suudii irraa kadhattee as kee deemtu tun ummataaf maal goote nu hikinoo akkana goone jettee uffata aadaatii fi maal uffatanii nurratti dhaaduu turan har'a immoo isaan taraa isaanii shanee ta'aniira. Shanee jedhameenii baqattee asii buuteen dhabamtee abbooni maaliin shanee naan jedhanii maali kamatti farra shaneen turre farra shaneen turreeti maali Itoophiyaa gaariin turreeti kamitti ati sarra shanee jedhamte ree kam jedhe namtichi achi deemtee saban taatu as deemtee jaran taatu daaraa bubbeen fuudhe taataa jedhe har'a sabaaf ani saba jetteetti dabalamuunis si dhiba. Takka takkaan isin yaaddadha gaafa afariin matariyyeessiidhaan wallololte keessumaa keessa gaafa dawwee lolte tokko baatee taa'ee shaneen Suudiirraa nama 50 hidhachiifamte halgee bakka jedhamu Hamza Ali jedhama warra baateetti ni kana dabarris garee dhageeffadha garee warraaqsa sabaa jedhamu irratti birri walitti qabanii shaneen nama 50 har'a ganda halgee jedhamurraan miskiinota afarii irratti qawwee banteetti saba lama warra walitti buusu maalloo jedhe dhageeffadha maqaa nama tokkoo biyya akkasini dhe hedduu warra akkana jedhanii kamiseef yoo dawwee keessa yaa'anii nuti sabboonota nuti kana goona shaneen maalloo jetti warra jedhan takkeedha warri fudhatameeru har'a kan maqaa isaanii dhe kun har'a isa kaansi isaanuu rabbi isaan ganee dheetuman dhiise inni kun har'as goota of godhee utaaluu jira sakkanaa kana jechuudha. Nabira jira screenshot godhee waan inni barreessaa ture. Garee madda nageenyaa jedhamu suni yookiin gareen gurmoo maali warraaqsa sabaa jedhu suni gareen suni ummata isaan bakka arganitti madaa'e kam liyyuun hiliin fitte kan afariin fitte asitti birri kadhatanii ummata irraa birri kadhatanii dhaqanii warri kana gareetti kenne suni ummanni itti kenne suni koree ummatee ummanni sun sawwaramee birri yeroo fudhatu yoo agarre malee jennaan irra deemanii ummata isa yeroo footoo kaasan madaa ummata agarsiisanii ennaan garee san irra duuluu jecha shanee nama maaqa gaafa shanee wanni jedhamu sin jiru wanta kan jiraataan turre dhugaa dubbanna wanni haasa'u jiru kun waan namata lama sadii duraati siniif garee gaafa sanuu kana jedhaa turte gosa warra maqaa sanii dha'e kana keessa hedduun har'a shanee jedhamanii kaan hidhaa jiran kan baqatanii asii buuteen isaanii dhabameera amma immoo kan biraa goobanaan biraa ka'eera nuti akkana goona juuntaa akkana goone qawwee akkana qabatanii footoo kaan juuntaa fi shanee akkana goone akkas jenne warra jedhu jiran jaalattes dibbites yoo gondorii fudhatamteeraatti malee yoo dhalata walloo kamisee taate ati boru shaneedha taraan garuu wal adda aramaa midhaan keessa gaaramu namni bakka midhaan hayliin hudha irraa aramamu bakka ganaa midhaan xixinnaadhaa dhiisanii miti qotee bulaan akkasitti beektan na fakkaata. Abboonni keenya yeroo aramuun ajajan midhaan kana asitti kan qabeeru midhaan kun guddateera isa kanarraa jab godhaatii booda isa kanatti dabartanii nuun jedhamu. Ilmaan qotee bulaati qotannee ijoollummaa ta'u agarreerra jechuun ba'a. Akkasiin jalqabamu bakka humnatti godheerraa jalqaba namni. Isaa sanirraa jalqaban malee atis hadafii isa dhumaati. Wanni kee kaamtetta jadwalii kan kee keessa kaamtetta. Itti fakkaatiin goobanoonni har'aa boru shaneedha sinis. Bulchitoonni gurguddoon bulchitoonni nuti eegana nuti yoomuu mootiidha. Yoomuu hatamnes ni gara biraatiin mootii warri jedhaa ture masalaalii lamaaniin deemasee miila lama qabanii masalaalii lama qoran. Har'a shaneedha jedhameeni manatti galeera. Ummata Oromoo maqaa shaneetiin namni hamma isaa miidhan jiru. Galatan arganne garuu maaliif? Kan biraa kan kopheetti kaa'atamu waan barbaadameef kuni quufee birri xiqqoon bitamu eeganaay halli walli hannas bare isaanumarraa namni hattu wajjin oolu hanna bara akka kanaafuu warri har'a mootummaa kana wajjin dhaabbatuudhaaf namootum bakkuma wali qabanii shaneessiin jedhan kana har'a mani warra gubatee kuni hundumti isaadhaa uummata nagaa akkasanitti fakkaan gariin kaadiree isaa wajjin deemu. Kamtu godhama ree maaltu godhama yakkisaa maali Oromoo walloo tireenni kaadiree taate feenyu si amanuu ka'e har'umallee ofaa beeknu harki harka haa qabattu dhiigni dhiigatti haa deemtu inni darbe inni wal dogongorsu
waan hedduu nama ajaa'ibu keessa hanga har'aa abaluu buchullee abaluu akkasii jaanii gandatti reebanii abbaa biyyaan ajjeefne isaan wajjin utaalaa olee akka giddisiisame inni kaanis boru walitti deebi'uun akka malu beekan ummanni bosona jiru kun ajjeesuu fedhanii qotee bulaa kana laafaa urgoo fi tikfatu nama meeqa ajjeesuu danda'an turan dhugaa dubbachuuf hin baane hin goone kanaafuu ammas yeroon hin dabarre inni wal dhiigse walitti dubbatee inni wal jibbe gara ofii deebi'ee ilmaa wallooti garaagarummaa siyaasaa qabaatu dandeessa garaagarummaan siyaasaa garaagarummaa siyaasaa keeti garuu ilma walloo ta'uu fi mani hankee walii qabamee gubatuu irraa yoo wal wajjin dhaabbattan badii ta'a jedhee hin yaadu inni darbe wal beektan amma wal bartan inni buchullee jedhamtes inni maali jedhamtes si fakkaate malee lolli lola eenyummaati har'a duuba garagaltee ilmaa hankeetii wajjin ammas kanatti fakkaatu akkasumatti hamuu jalqabe jedhu amanuu dhiisanii bar dhugama warri asii qawwee baattaniin wajjin ooltan kun isinuma nutti fakkaate kan lolee jaaniin jaanar dhugama sin amanan kanaafuu sinis isaanii amanamuu yaalinaadha gara ummata keessanii deebi'a har'a sin dabarre dhugaa dubbachuudhaaf wallahi maqaa si waamuu dandeenya namoonni jara kana yaalaa olii gadi utaaltan saangoo qabu dhiisa saangoo gurguddaa qabu hin baane naangoo beekamaadha maqaan osoo hin barbaachisu haa jeneraal Liyyuu Hayiliidha haqa fateeggaa booraa fi kamiseetti footoo qabu dalgootti hidhammoo kan maanu hayyee eebboo dalgootti hidhe isaas san hin baanne isaas suni xiqqimii wahii argataniiran ati qotee bulaan du'aa waan takkan qabne qawwatti macee hurraa qabdanaas goyyomsanii olii gadi si oofan biyeekii dhiiga kan keetiini gaafa walii qabanis hin gubuudhaa gaafa walii qabanis hin hidhuu sirra shanuudhaa gosuma tokko sinii kanaafuu of beekaa ilmaan keessanii wajjin dhaabbadha ilmaan keessan obboleeyyan keessan kaleessa du'a baqatanii bosona galanis ta'e kan wajjin dhaabbatuun dirqama keessanii kottu abbaa politikaa ta'e namni siin jedhin jiru kanaaf of haa baruuti inni bade inni hamma har'aa wal muufachiise nama kana keessa nama dhiiga walirraa qabu jira nama dhuunfaa wal lolee wal ajjeeseeru jira wal ajjeesuun kuni wallaala biyya keenyaatii ni jira kana wallaala nuti hundumaa ni beekna bakka rakkoon jirus darbe inni darbe garuu inni darbe namni du'een ka'aaf miti inni darbe sun wanni ta'eef dogongora mataa keenyaa hundi keenyaa uumnee ni malee gaafa walii qabamanii lolamuu gaafa walii qabamanii ajjeefamuudha dubbiin takkumaa ati Oromoo wallooti Oromoo naannoo Amaaraa keessa jiraatu hanga taatetti ati bitamaadha isaaniif eenyuuf bitamaadha shaneedhaaf bitamaadha ati kanaafuu shaneedhaati hundumti wanni dalgoo hidhatu shaneedha akkanatti isaan kana manan jaalattus jibbitus kanaaf ummanni harka wal qabatee lafee irratti duuluu dhiisee waliin duulee diina nurratti dhaabbate kana booda ganda gubuu fi yoggaasaa wanni itti ka'an ummanni wal waamee ofirraa waan kana baasu ofirraa waan kana baasee yoo xiqqaate ofii waan wal eegu nama waan kana kan wallee kabachiifatu komii dadhaban mana keessa rafee bulugaa wayaa wattaaddaraa kaatee dhufee bal lola keessallee manii yoo qabate lola baname zuuma jedhee mana dhaye akkuma warra jiilee godhasan jechuun madfiidhaan bilchiginnaan hataayya kababitti nama diiduma beekuma ganduma qotee bulaadhaa madfiidhaan akkuma san illee sunumtin illee lola keessa jedhamu ganduma nagaa rafeeru subi malafaa kaanii biddumatti qabuun maali qawwee ega dukkeessu numannu dukkise maal dhagahaniiti sanami kana jedhu kana warra maallootu warra bosona jirutu ummata ficcisiise abadan abbaan si kabachiisee abbaan hegereen biyya kanaa akkam hifeene hin ta'u jedhanii mataasaa weeraree usa kana ergaan kee kana fakkaataa dheengadda harxummaa har'a dawwee boru hoo'eessa jedhaa of gaafadha kaleessa kataaroo fi har'a kataaroo fi sanqalleetu gubatee dhakaakee gubatee uranee fi rasaa fi hijiraanis boru wayinuu jedhaati of gaafadha abadan sababiin qabunni sababiin isaa beekamaadha eenyummaa keessan isin Oromoo wallooti inni jiilleetis har'a wanni asitti hamu jiru lafa mijjeefatamu jira malee sanumaaf deema inni baateetis inni cafaatis hundinuu sanumaaf deemamaa jira of milladhaa ilmaan walloo of milladhaa waan kana of milladhaa quba qabaadhaa dubbii kaadireetii fi dubbii bilchiginnaan dhagahina of quba qabaadhaa ummanni har'a gubataa jiru kuni dhuma rashanamuu baqatee namni ganda kanaa deeme jira jechuu fi
guban malee namni ganda san keessaa qawwee itti dha'e hin jiru. Namni subii ka'ee hulaa keenya duraan hin deemtan jedheen hin jiru. Akka fedhanitti dhuma ganda kana kee deemanii isa fedhan qawwee garaarra kaa'anii isa fedhan dhiiticha lafa dhiitanii kunis hanqatee mana gubuu jalqaban. Ergaan kiyya kana fakkaata ture. Ummanni walloodhaa waan keessa jiru Oromiyaan bal'aanis beekuu qabdan ummanni addunyaatis beekuu qaba. Guyyurraa gandi gubamuu gandarraa yaa'aa jechuu wanni kanaatti fufeeraa. Oromoo walloodhaa namoota wallaggaadhaa baqatan Amaaraanii bakka buufna isaan kana ariinee inni jedhamu suni qaxxitaa hojiitti hiikkatu jira. Hojiitti waraanuma wayaa waraanaa kaateen hiikkatu jira. Guyyu tokkotti gandi sadi gubatu jechuun kan kana caaleen miti. Kana quba qabaadha. Mataan hadoodina kun haqiiqaan lafa jiru isa kana. Inni garaan godheef lafaa ka'ee loluu mirga qaba. Inni garaa godheef lafaa ka'ee inni har'a manirraa gubate mirga qaba afaan hin banin inni kaan. Mirga qabaninis mirguma isaan mana ilmaan isaa irratti gubuu itti isaan gubsiise qabaninis.